Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya reediyoon Warra Wangeelaa har'as sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti fagoof dhiyooteessanii sagantaa keenya kan hordofaa kan jirtan maraan nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u jedha qopheessaa sagantaa kanaa ana Robsan Makooti. Sagantaa keenya har'aa keessatti dhuga-ba'iinsa qabannee dhihaatneerra. Dhuga-ba'iinsa jireenya namaa ijaaru kanaa kan nu qabattee dhiyaattu obboleettii keenyaa Dasii Shubaa biyya Kuweetirraati. Dasiin bu'aa bayii Waaqayyo keessa ishee dabarsee harka gargaarsa isaatii akkamitti akkan isheef diriirse kutaa garagaraatti hiruudhaan har'aa jalqabdee nu dhiyeessuu jalqabdii har'a kutaa tokkoffaa qabannee dhihaanneerra. Dhuga-ba'iinsa kana malees immoo faarfannaa jireenya namaa eebbisan garagaraas isiniif illee jirra. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin taatan isiniin affeera. Sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadha. Isaanii fargine, isaanis darbine, isaan lafa jenne, isaan jecha jenne, isaan dandama, isaanis darbama, isaan nigama, isaan addargama. Akkaan waliin, gooti wangeelaa, akkaan waliin, dhaloota teellaa. Akkaan waliin, isa lallabnaa. Akkaan waliin, abjuusaa qabnaa. Akkaan waliin, dhufa qorannaa. Akkaan waliin, boree godhannaa. Akkaan waliin, gooti wangeelaa. Akkaan waliin, dhaloota teellaa. Akkaan waliin, isa lallabnaa. Akkaan waliin, abjuusaa qabnaa. Akkaan waliin, dhufa qorannaa. Akkaan waliin, boree godhannaa. Daachaan weegu jira kan hin handhuuramini kottaasatti bobbaana karaa keenya nafini. Lubbuun weegu jira kan wangeelan argini kottaasatti bobbaana karaa keenya nafini. Dirqama keessan beeka lubbuu baay'een nu eega. Mul'ata jaalu dhufe kan abbootaatti fufe balbala du'aa cufe. Maaliif galannee duuna meeqa tamma waaqona. Ifa nu ifibsina wangeela misoomsina lubbuu bilisoomsinaati. Akkaan waliin, gooti wangeelaa. Akkaan waliin, dhaloota teellaa. Akkaan waliin, isa lallabnaa. Akkaan waliin, abjuusaa qabnaa. Akkaan waliin, dhufa qorannaa. Akkaan waliin, boree godhannaa. Akkaan waliin, gooti wangeelaa. Akkaan
dhaloota teellaa Akkaan waliin isa lallabnaa akkaan waliin abjuusaa qabnaa akkaan waliin dhufa qorannaa akkaan waliin boree godhannaa. Taarikaan fi fageeffannaa seenaa darban qorannaa lubbuun horannaa akkaan waliin bara baraan lakkaa'ee hambaa seenaaf nu kaa'ee har'a carraan nu ga'eeti akkaan waliin 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 akkaan waliin. Waan hundumaa kan dursu nagaan nagaarra caalu nagaan gooftaa koo Yesuus Kiristoos biraa maddee isiniif haa baay'atu. Jaallatamootaaf kabajamoota hordoftoota raadiyoo Warra Wangeelaa akkam jirtu nagaa keessanii? Ani baay'ee nagaa koodha. Isinis nagaa guddaa akka qabdan abdii guddaan qaba. Maddi nagaa keenya Kiristoos Yesuus inni qaraanioo fannoo irratti dhiiga isaa anaaf isiniif dhangalaase yeroo hundumaa nagaa keenya ejjaa ta'eef jechuudha. Maal jedha sagalee Waaqayyoo? Yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa jedha. Rakkinni dhibameen miti, gidiraan dhibameen miti. Garuu haala keessa jirtan keessa dhaabattanii yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa jedha. Gooftaan machaa baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaan isiniin jedha. Kallattii garaagaraatiin toora kanarratti yeroo keessan aarsaa gootanii kan tajaajiltan hundumaaf nageenya ammallee dabalee isiniif haa baay'atu jecha. Ani obboleettii keessan Dasii Shubaa Qaabataan jedhama. Dhalachuu ijoollee Wallagga Bahaa. Aanaa Sibuusiree waldaa makkana Yesuus Walaggabii. Ti jechuudha. Dhaloonni qoosachumadha. Biyyi qoosachumadha. Ammaaf garuu Waaqayyo na gargaaree biyyoota biraatti malee yookaan immoo biyyoota Arabaa keessaa biyya Kuwait jedhamtu magaalaa Misaa'el jedhamtu keessatti argamaa jira. Ammas achi keessatti dhaabbattee tananii biyyattii sana keessa dhaabbattee tananii dhuga ba'umsa koo dhaloota biraan ga'uudhaaf fuula keessanii fuula Kiristoos dura dhaabbattee jira jechuudha. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Dhuga ba'umsa koo nan eegala. Dhuga ba'umsi koo baay'ee hin dheerata. Haa ta'u iyyuu malee hanga gooftaan yeroo anaaf kenne gaggabaabsuudhaan dhuga ba'umsa kootii isin biraan ga'uudhaaf yaaliin godha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa baraa baraa hamma bara baraatti kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u jecha. Toora kanarratti geggeessaa sagantaa kanaa kan ta'e obboleessa keenya Robsaa Mako Waaqayyo dachaa baraaf jireenya keessan haa eebbisu jecha carraa kana naalaachuu keessaniif guddaan isin galateeffadha. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Dhuga ba'umsi koo akkaataan itti hanga guyyaa har'aatti gooftaa qabadhee maatii koo keessaattis gooftaa qabadhee guyyittii har'aa ga'ee jalqabaa kaasee tanan isiniif eegala jechuudha. Ani maatiif abbaa koof haadha koo keessaa walumaa galatti abbaan koo haati koo walumaa galatti ijoollee anaa wajjin ijoollee 6 qabu jechuudha. Ijoollee 6 qabu, ijoollee durbaa 4 fi obboleessa dhiiraa 1 qaba jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee isaan keessaatis gooftaan Yesuus Kiristoos anaan nama macarrashaa anaan na uumeetu xiqqoo irraa kaaseetu guddaatti asii ol adeeme. Gooftaan Yesuus maqaan isaa bara amma bara baraatti kan eebbifame haa ta'u iyyuu malee xiqqoo irraa kaasee gara guddaatti gooftaan koo gaafa hojii jalqabu maatii koo keessaa gooftaa fudhachuudhaani abbaan koo ortodoksii keessaa isa beekamaadha. Ortodoksiidha abbaan koo. Haati koo ortodoksii sinnattu, eessa sinnattu, sat jetteedhuma mana teessi amantaa biyya lafaas hin waaqeffattu, gara ortodoksii kanaas hidhattees gooftaa hin waaqeffattu jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee kana keessaati otuma akka kanatti jirru gooftaan gara mana keenyaati anaan qabate ana mucaa wallaalaa akkuma anaan qabate gara maatii kootti lixee gooftaa kana fudhachuudhaaf waagaa guddaan kanfalee jechuudhaani.
umurii ijoollummaa kootti gooftaa kana fudhachuudhaaf waagaa guddaan kanfale jechuudha. Waagaa guddaan kanfale kunis hanga lubbuun koo lafa kanarraatii dhibamtutti seexanni abbaa koo keessa teesseetu tooftaa garaagaraatii anaaf imalaatii turte jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee yaalii guddaan godhame, yaalii guddaan gaggeeffame iyyuu inni seexanni jedhee anarratti hin taane. Hallelujah. Yesus Kristos maqaansaa bara hamma bara baraatti kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u. Gooftaan koo inni na gargaare immoo yoomiyyuu taanaan moo'icha anaaf kenne. Abbaan koo yeroon mana barumsaa dhaqee galus maatii abbaa koo keessaati ijoollee macarrashaan anuma duwwaadha, kan gooftaa fudhates anadha, kan mana barumsaa barates anumadha jechuudha. Gaafa kana abbaan koo mucaan kee kuni akkam gooftaa fudhatti, akkamitti to'ati, ortodoksii warra beekamaa, qeessota warra beekamaa taatee jirtuuti, akkamitti mucaan kee kun mucaan kaleessa dhalatte maqaa si balleessiti jedhaniitu hiriyoonni abbaa kootii hin gorsu turanii. Haa ta'u iyyuu malee abbaan koo jecha kana fudhatee namiidhuus didee irruma darbeetu galgala yeroo galu yoo amantaa kana dhiiste malee munaanis bushaanis mana kootii hin soorrachu naan jedhetu imala akka kanaa yaalii akka kanaa anarratti imalee jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee ani immoo waa gurra kootiin qaba, akka kana gooftaatti sin jabaanne, akka kanas minyaan gooftaa anaa hin galle. Namni midhaanii fi bushaan duwwaadhaan hin jiraatu kan jedhutu immoo macaafa qulqulluullee dubbifachuun beeku. Umuriin koo umurii ijoollee baay'ee xiqqoodha. Umurii nama waggaa 8 yookaan nama waggaa 7 oliiti. Baay'ee nama xiqqoodha. Nama waa yaaduu danda'ullee miti, nama waan tokko dubbachuu danda'ullee miti. Garuu gooftaan Yesus Kristos ijoollummaa kootiin sammuu koo fuudhee gara isaatitti ejjaa hidheef ejjaa sammuu koo yaanni koo gara isaa jiruufi namni bushaanii fi yookaan midhaan qofaan jiraachuu hin danda'u yoo hafuura qulqulluudhaan ta'e malee kan jedhutu sammuu koo keessatti yeroo hundumaa caafama ture. Haa ta'u iyyuu malee abbaan koo midhaanis bushaanis na dhowwatee ani ofumaatiin deemee gala. Haati koo akka isheen midhaan bushaan naan laannellee haadha koollee hin dhoowwe, haadha koollee hin abaare, abaarsi isaanii qaba jetteetu haati koo midhaan bushaanillee naa laachuu dhowwite jechuudha. Akkasuma otoon ta'uun torban tokko muluu maatii koorraatii abbaan koo manaan aaree maatii koorraatii baqadheeni bosona caakkaa keessatti gale jechuudha. Bosonni tokko laga keenya balbala hin jira, achi keessan oolaa, guyyaa achi keessan oolaa. Yeroo abbaan koo rafu immoo suuta jedhee tananii mana saaqqadhee galee tananii mana keessa bulee tanan ganama ka'ee gara mana barumsaa kootti daftara koo qabadhee adeema jechuudha. Mana barumsaa kootii yeroon galus manatti galuu dhiisee abbaan koo na ajjeesuuf na eeggata ta'ee fi obboloota koo si jaaniin argu, maatii koo si jaaniin argu, daftara koof kitaaba koo qabadheen bosona keessan taa'aa ture. Bosona keessa otoon taa'u gaaf tokko akka kana jedhee tanan waaqayyoon faarfadha ture. Bara boo'ichaa imimmaan kee gooftaanoo sirraa dabarsaa, lola'ee akkatti nafu dhoksaa garaa kee argeera. Cal jedhii fuula isaa eegi, namatti hin himin rakkoo kee, innoo akka namaa miti siif baatee dhufaa eebba kee, innoo akka namaa miti siif baatee dhufaa eebba kee kan jedhu tananii faarfadha ture. Haa ta'u malee kanarraan kan ka'e namoonni baay'een itti yaa'anii mucaan kee kun bor yoo duute maal jetteetu gadda ishee teessee yookaan immoo afaa gaddaa irra teesseetu irbaata gaddaa isheetii nyaattaa jedhaniitu abbaa kootti himu ture. Haa ta'u iyyuu malee abbaan koo jecha namoonni kun jedhu tokkollee naga'u ture. Akkuma kanaan otoon taa'u haati koo dhoksiteetu midhaan balbala afaa balbalaa irra naaf keessi turte. Achi fudhee nyaadhee bulee ganama ka'ee tanan otoo abbaan koo nan argin lafa caakkaa sanaatti hin deebi'a ture. Lafa caakkaa sanaattis gaafan deebi'u otoon akka kana jedhu torban tokko waliin lakkaa'e. Uffata tokkiteen qabaa, isheema yuunifoormii sana ofirraa baaseen ishuma uffadhee tanan gala, isheenuma qabadhee tanan mana barumsaa dhaqa. Otuma akka kanatti jirru hin taa'e abbaan koo hagaltu naan jedhee nan galee gara manaatti
yoon du'es nan du'a gooftaa dabarsitee siin qabaachuu kootiif jecha dabarsitee du'aaf yoon alaatta ta'e du'es lubbuun koo mana kee keessatti naaf duutu jedhee tanan gara manaatti nan imalee gara manaatti nan galee jechuudha. Gaafa kana abbaan koo dheeboodhaan darbateetu gaaf tokko darbatee na dhabe jalaa fiigee tanan ba'e. Ammas gaafa lammaffaa du'ellee numan du'a atiyyuu cuubeedhaan otoo muudaa tokko hin qabaatiin lubbuu hamma kanaatiif jettee lubbuu kee qaraanii fannoo irratti dhangalaaftee ani immoo lubbuu nama tokkoof iyyuu miti yoo namni mucaan kee kuni namnumti wallaalaan kuni yoo lafa kanarraati dhibame rakkoo maal qaba jedhee tananii hin du'a yoon du'ellee jedheen ammas macaafa qulqulluu koo fuudhee tananii macaafa qulqulluu kakuu haaraa ishee xiqqoon qaba ture yeroo sana birrii 5 bitatu magaalaa keenya keessaatiin bu'ii bu'adhee tananii qarmii bu'adhee tananii birrii 3tti gurguradhee gaaf tokko achi as deebi'u immoo ammas qarmii namaa keessa deemee bu'adheeni birrii 1tti gurguradhee achi as deebi'ee ammas qarmii garaan kutanne qarmii bu'adhee birrii 1 shilingiitti gurguradhe gaafa birrii 1 shilingiitti gurguradhu birrii 5 shilingii naa ta'e shilingiidhaan daabboo tokko bitadhee birrii 5 macaafa qulqulluu kakuu haaraa bitadhee galee jechuudha. Kanumarraanii macaafittii sana yoona harkatti arge jedhee abbaan koo baddu baasayyuu hin na ajjeesa jedhee macaafa qulqulluu sana fuudhee tanan marrummaan koo jalatti yookaan kootii wayyaan uffadhu jalatti shaarbii hidhaan illee hin hidhadhu quncisee tananii laphee koo jalatti faan hidhadhaa dudda koo faa jalatti hin hidhadhaa abbaan koo hin argaa laata jedhee gaaf tokko akka badaa aduun akka badaa gabbaa ture mana barumsaatiin galaa ishee laphee koo jalatti hidhadhee tanan deema gaafa kana dhanni koo baay'ee na dafquudhaan macaafa qulqulluu kootti na jalaa dafqee macaafa qulqulluu koo akka na jalaa walitti shoshontirsu na jalaa ta'e gaafa kana gaafa galuun macaafa qulqulluu koo qabadhee hayyi jedhee otoon taa'ee bu'aa jiru abbaan kootii na arge gaafa abbaan kootii na argu isaa booddee achas deebi'ee tananii gaafa argu ciruma saayyuu kitaaba warra beenxeen irratti bitattee naan jedhee ari'ee manaa ganda baasee dheeboodhaan darbatee miilla koo keessa na waraane gaafa darbatee miilla koo keessa na waraanu jecha akka kana jedhutu anaaf dhufe waraanamuu dhiigdinarra dhangala'uu kootiif waa tokko hajaan qabu garuu jecha akka kana jedhutu sammuu kootti anaaf dhufe darbatamullee akkan kufutti darbatameen ture garuu waaqayyo na oolfate kan jedhutu keessa kootti anaaf dhufe jechittii kana duwwaa jedheen nan taa'ee dhaqee maangoon wayii tokko hin jira isa balbala taa'ee owwaara lafaa hammaaree akka inni dhiigdi koo anaaf dhaabatuuf owwaara miilla kootti naqadhe dhiigdi koo sun dhaabbachuu dide Achatti na fuumi dudduubatti seenaan koo achatti na fuumi dudduubatti seenaan koo achi fuudhamaa miin dubbifamaa nama gatamaa waaqayyo waamaa achi fuudhamaa miin dubbifamaa nama gatamaa waaqayyo waamaa
kun reediyoo Warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 7 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, like nu tolcha, YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya daqiiqaawwan muraasa nu hafan keessatti immoo faarfannaa taanu kanan isiniif yeroo eebbaa qabaadha. Si fuuldura itti fufii deemi karaa si dura jira nani jedhee nagaa sergaa karaa na buuse biraa hin hafuuma kuna naasite injiru kan deemsa na dhaabsisu gooftaarraa kanaa lamaan mijeessu injiru kan deemsa na dhaabsisu gooftaarraa kanaa lamaan mijeessu. Kiyan kan na dura jiru tuwa kayo sinda baru kanan jeda ture gadi jeda makare nama bukan pude ka enyu dura guru danda anja bara kanu pinjedu o pimpeke kala itinga atani na kago kiyan kan na dura jiru tuwa kayo sinda baru kanan jeda ture gadi jeda makare si pul duran guru humtinu dande dari pidemi kan geluni sagalen si fuulduran garuu humtinu dandee dari biddeemi kan jedhuni sagaleen anjabsee kaaseerra daangaa si fuuldura itti fufii deemi karaatu si dura jira nani jedhee na kaaseergaa karaa na buuse biraa hin hafuuma kuna naasite injiru kan deemsa na dhaabsisu gooftaarraa kanaa mijeessu injiru kan deemsa na dhaabsisu gooftaarraa kanaa mijeessu. Lafaan si jedhan si ga'uufi sodaatin si duran jira galaanni si dura ciisu si humna konan si dura hira jedhee na godina berkee sagalee anaan jabeessu darbinee maqaa eenyuunni kan natti falmii kaasu lafaan si jedhan si ga'uufi sodaatin si duran jira galaanni si dura ciisu si humna konan si dura hira jedhee na godina berkee sagalee anaan jabeessu darbinee maqaa eenyuunni kan natti falmii kaasu si fuulduran garuu humtinu dandee dari biddeemi kan jedhuni sagaleen naga'ee si fuulduran garuu humtinu dandee dari biddeemi kan jedhuni sagaleen naga'ee anjabsee kaaseerra daangaa si fuuldura itti fufii deemi karaatu si dura jira nani jedhee na kaaseergaa karaa na buuse biraa hin hafuuma kuna naasite injiru kan deemsa na dhaabsisu gooftaarraa kanaa mijeessu injiru kan deemsa na dhaabsisu gooftaarraa kanaa mijeessu.
daga kuteen isaan ba'aa hinan kaakun bakka kakuuko dubbii raawwatamne miti kanatti mee afaan isaa kan gadi qabu gadi qabeetu iddoo naan jedhee dhaalchisaa dubbii isaan bulee haalaa tasa illaa kumokoleenko daga kuteen isaan ba'aa hinan kaakun bakka kakuuko dubbii raawwatamne miti kanatti mee afaan isaa kan gadi qabu gadi qabeetu iddoo naan jedhee dhaalchisaa si fuulduran garuu hundinuu danda'e darbii deemi kan jedhuni sagaleen naga'e si fuulduran garuu hundinuu danda'e darbii deemi kan jedhuni sagaleen naga'e an cabsee kaaseera daaniin kaasi fuulduraa itti fufii deemi karaatu si dura jira nani jedhee na kaasee ergaa karaa na buusee hina kuuman kuna naasitee injiruu kan deemsa na dhaabsisu toftaara kanaa lanaan miteessu injiruu kan deemsa na dhaabsisu toftaara kanaa lanaan miteessu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoo warra wangeelaa @gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. Badoo